Nagaan keenya kabajaa jaalalaa bakka jirtan isin haa ga'u jecha baga ayyaana arafaatiin isin geessiniin jecha egaa ayyaana arafaa kana sababeeffachuun nutis qophiilee adda addaa qabannee dhiyaanneerra. Guyyaa har'aa barattoota mana barumsaa Brights wajjin egaa ayyaana kana isin wajjiniin kabajuudhaaf qophoofneeti kan nuti jirru. Egaa Oromoon akkuma waan hundumaa eebbaan jalqabu sagantaa keenya eebbaan jalqabnaa. Maskii adaadonis gidduu gidduutti dhufa sagantaa kana beeksisaa isin faana turra kanaaf xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Maqaan kiyya Faaruq Amaan jedhama. Kan amma isiniif qopheessu eebba maanguddoo Oromoo. Maqaan kiyya Gammachuu Alam jedhama. Kan amma isiniif dhiyeessu eebba Mancaaf Tuulamaa. Maqaan koo Qophii Ayyana jedhama. Kan amma isin dhiyeessu eebba maanguddoo Sikkoo Mandooti. Ardaan nagaa, bobbaan nagaa, barri nagaa, waarii nagaa, reerii nagaa, dheedii nagaa, yaa'i nagaa, kuubiin nagaa, raabi nagaa, kuusaa qoosee nagaa, ijoolleen kuchuu nagaa, dirreen nagaa, dirreen dirri liiban nagaa, malbee golboo nagaa, saakuu waasoo nagaa, gadaan qoofaa gabbii nu gabbisi waaqa. Hayyee waaqa gurraacha garaa garbaa leemuu garaa taliila tokkicha maqaa dhibbaa waaqa bokuu gurraachaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa uumaa walaabuu waaqa 90 garbaa waaqa sagalee yaa'ii booranaa waaqa shanan gadaa Oromoo nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi irraa gora nu oolchi dogongora nu oolchi daafii sababii nu oolchi hamaa nurraa qabi tolaa nutti qabi xiqqaa nu guddisi guddaa nu bulchi wallaalaa nu beeksisi beekaa nu bulchi alaa mana nu tiksi bakkan wallaalle waaqni asitti nuuf guuti barri roobaa nagaa gadaan quufaa gabbina gabbis waaqni. Dhiiltee dhiinnaa dhiiltee dhiinnaa faaxee waaqni dhagaye lafti dhagaye gadaan dhagaye gadaa moojjiin dhagaye dhiibbaan dhagaye dhibaayyuun dhagaye gadaan hulluuksisi waraana qaaqessi Oromoo qaaqessi dololloo yaasi yaa'a gabbisi jinaafuu tuuli tuulaa diinaa diigi Oromoo bifa godhi biiftuu ganamaa godhi ejersa gaaraa godhi kormaa nyaaraa godhi bokkaa roobi bokkuu moosisi Oromoo tokko godhi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwachaa jirtan qophii addaa ayyaana arafaa sababeeffachuudhaan egaa as istuudiyoo keenyatti barattoota mana barumsaa Brights Kidi wajjin isin biraan gahaa jirudha. Egaa kanatti aansee barataan Muraad waan jedhu qaba nu faana tura. My name is Murad Haji. I'm from Brights Kidi Academy. At the outset, I would like to wish you happy Arafah holiday. Today, I speak over importance of education at the great occasion in front of you. Education is very important to all of us. Our parents make us learn many things at home and then send us to school after age of 3 years. Our home is first education institute, where we learn how to behave to other and other skills. However, school education is very necessary to be successful in practical life. Through school education, we learn and develop personality, mental skills, moral, and physical powers. Without proper education, one gets lack of all educational benefits in his or her life. Education is the only key to successful in personal and professional life. Education provides us various types of knowledge and skills. It's continuous, slow, and skill process of learning which helps us in obtaining knowledge and skills. It's a continuous process which starts when we take a birth and ends when our life ends. We should make our habits of learning always all through the life, from our teachers, parents, family members, and other people in our life. We learn to become a good person, learn to live in home, society, community, and friend circle. Attending school and receiving education is extremely vital for every person and necessary for those who want to achieve a success. We all take a birth in some manner at the same point, however, do not get some opportunity to receive such type of formal education, which may lead every one of us towards success because of the lack of money and knowledge parents. One who gets proper education become admired by the members of the family, community, and the country. Education is not only makes us able to learn about history, math, science, geography, and other subjects. However, it's smart enough to learn how to live life and handle bad situations.
walumaa galatti duraan dursee baga guyyaa kabaja ayyaana Iidal Adhaatiin nagaan isin ga'e jedha. Free speeching kiyya immoo waa'ee barbaachisummaa barnootaa kan isiniif ibsudha jechuudha. Namni kamiyyuu kaayyoo barbaade tokkotti gahuudhaaf wanti guddaan inni isa barbaachisu maalidha? Barnoota akka ta'e jechuudha. Kanaafuu barnoota ni barannaami? Cimnee barannaami? Guddaa galatooma isiniin jedha. Addaadha. Maal jechuudha? Maaf turtan? Kun ijoolleen babbareedanii isin eegaa turan mini? Ayyaana miti ree. Mana kana sin gorra. Waa nyaanna. Garana sin deemna. Baay'ee namatti Waa unna. Waan nu qopheessitanii ree? Inuma jira. Ani immoo ijoollee wajjin asii ayyaana kabajuu jalqabeetan jira. Isin eegaan ture jechuudha yaadumaan. Dhugaa jedhe. Dhuguma. Ani immoo laali Gaammeen erga deeme maskiinis immoo garam deemte jedhee osoma laalu ollaa gorteeti nyaanni itti toluun oolu beekta. Akkasi? Dhugaa. Ijoolleen kun akka kanatti bareedanii qophii hedduu qabatanii dhufanii jiru. Akkam namatti tolu. Hamilee naan kennitanii isin. Hamilee kennaaf jedhaa dhodhaaf. Shaagochuutti jira. Tole gaa waliin irraanfadhe beekta? Maal irraanfadhe? Daawwattoota si qofatu nagaa gaafate nagaan gaafanne. Nagaa gaafadhume. Moo maskiin isaa dhuftu? Haa dhuftu isheenis. Ila arguttiin jira. Ajaa'iba! Hamileen kennitanii isin. Bagattiin sin ga'e. Sinirraa babbareedee jirtu mooti. Galatoomii. Bagadhumaan geenye. Akkamiree ollaa akka deemte dhaga'een ture beektaa? Guyyaanis egaa guyyaa ayyaanaati mitiire waa nyaachaa waa irratti unachaa akkasumas immoo gaa ollaa dudubbisaan ture. Kanumatti qabadheen isin jalaa farfadheen of galchaan isiniin jedha. Ijoollee warras jirtanis bagattiin sin ga'ee. Ilaalaal mufattee turte mucayyoon diimtuun sun argite. Ila diimtuun sun. Mufachiistee jirtaa daadha. Lakki. Amma teettee jirti mufanne dhugaa. Tole gaa ijoolleen mana jirtanis baga ayyaana arafaa yookaan immoo Iidal Adhaa nagaaf gammachuun isiniin gahe. Isiniinis baga isiniin gahe. Tole gaa har'aa barattoota mana barumsaa Brights Kidi wajjiniini ayyaana arafaa kabajuudhaaf egaa asitti argamnee jirra. Qophiilee hedduu qabu. Qophiilee nama bohaarsan bashannansiisanii. Kanaaf ijoolleen mana jiran illee nu daawwatan reemootii isaanii chaanaalee OBNtti Gaammee irra kaa'anii akka nu hordofan jennaan. Maal jettaan haa ta'u? Yaayyee egaa guyyaanis guyyaa ayyaanaati waan ta'eef warri mana taa'anii jiranis warri as taa'anii jiranis ni bohaaruu qabiyyee garaagaraa qabna. Maal jedhee akkan isinitti mun beeku qophiin keenya bal'aadha. Bagattiin si ga'ee bagattiin nu ga'ee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyaana gaarii ammaan booda kaa Gaammee tokko lama sadii jechaatumaan dhangaa qopheeffanne kan ijoolleen qopheeffatanis tokko lama jennee isin biraan geenna ammas irra deebuudhaan ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii. Tole ijoolleen nashiidaanuuf dhiyeessitu gareedhaan qophaa'anii jiranii. Ammas baanii nashiidaanuuf dhiyeessu isinis bakkuma jirtanitti ijoolleenis ni bohaaruu ni dhaggeeffatu ijoolleen nashiidaa qopheeffatan asbaa. مشاهدين الكرام على قناة OBN عيدكم مبارك. رسول الله قدوتنا رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا ودعوته رسالتنا لقد كملت مزاياه لقد كملت مزاياه ورب العرش رباه ورب العرش رباه فكل الرسول ترداه فكل الرسول ترداه إماما عند مرساه إماما عند مرساه رسول الله قدوتنا رسول الله قدوتنا
ودعوته رسالتنا ودعوته رسالتنا لقد كملت مزاياه لقد بلع العرش رباه فكل الرسول ترداه إماما عند مرساه إماما عند مرساه وأنا أجفتني بايغا